Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Waa'ee yeroo kanaa fi Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Carraa nuu kennee fi maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko nan dubbisaa. Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa 34 kaasee isa jiru amma 40tti maqaa Gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Yesuus warra Saaduqootaa afaan qabachiisuusaa yommuu dhaga'an warri Fariisotaa achitti walitti dacha'an. Isaan keessaa immoo namichi seera beekaan tokko Yesuusin qoruudhaaf gaaffii isa gaafate. Yaa barsiisaa, seera keessaa abboomin inni hundumaarra caaluu isa kamii jedhe. Yommus Yesuus deebisee, Waaqayyo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuun siif ta'a. Abboomi hundumaarra caaluu inni duraa isa kana. Abboomiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetitti jaallachuun siif ta'a. Seerriif barsiisi raajotaa hundinuu abboomii kana lamaan irra dhaabbatanii jiru jedheen. Waaqayyoon hin kadhannaa walii wajjiniin. Yaa Waaqayyoo, seenaa biyya keenyaa keessatti, seenaa saba keenyaa, seenaa saba Oromoo keessatti yeroo ulfaataa, yeroo cimaa, yeroo ta'e yeroo kanatti ati carraa nuu kenninaan fuula kee dhufnee jirra. Miidhama keenyaa, gadda keenyaa, caba keenyaa ati nagarta. Kan si jalaa dhokate tokko illee hin jiru. Yoo boonyee, yoo wawwaannee kun fuula keetti addan ta'u ati beekta. Ati hundumaa firdi qajeelaarra keessee madaaltee ilaalta. Yeroo kanatti yaa Waaqayyo gaaffii baay'ee qabna. Ani gaaffii baay'een qaba. Obboloonni koo hundinuus gaaffii baay'ee qabu. Maal gochuutu sirriidha? Maal gochuu qabna? Sagalee Waaqayyoo keessaa waa gochuun kan nuuf ta'u maal baranna? Yeroo hamaa akkasii keessatti immoo tarkaanfii nu fudhachuu malu maali? Isa jedhu gaaffii sammuu keenya irra jirudha. Yeroo kanatti yaa Waaqayyoo obboloota koo wajjiniin ani waan nan hubadhe, waan natti mul'ate walii wajjiniin hirmaadha. Ati immoo barsiisaa dhugaati. Hafuurri keenya qulqulluun laphee tokko keenyaa keessa seenee akka inni nutti dubbatu, akka inni nu barsiisu, isa ija godhachuu malu akka inni ijatti godhu, isa habaqii ta'e isa baduu malu immoo akka inni balleessu maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin hin kadhadha. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Egaa biyya keenyatti obboleessi keenyaa tarii nama umurii koo jiruuf immoo ilma kan ta'uu danda'u Hacaaluu Hundeessaa wareegamee booda yeroo jalqabaanii dhufee isin wajjiniin amma sagalee Waaqayyoo hirmaadha. Yeroo kanatti maatii Hacaaluu Hundeessaa, abbaasaa, haadhasaa, obboloota isaa, firootasaa
eessummoowwansaa durbiiwwansaa hundumaa Waaqayyo akka jajjabina kennuu fi Waaqayyo akka isaan wajjiniin ta'uu dabarsuu barbaada. Akkasumas immoo namoonni yaaddoo nuyi qabnu, hawwii nuyi qabnu, gidiraa nuyi qabnu Hacaaluun fuulatti kennee sagaleetti godhee waa'ee keenya biyya lafaa irratti nuuf himee gidiraa keenya nu dubbatee, miidhama keenya nu dubbatee, onnee keenya kakaasee akka nuyi kutannoo godhamnu, akka nuyi murannoo godhannee bilisummaa keenyaa fi birmadummaa keenyaaf akka haasofnu sanni godhe immoo namooti hundumtu warri kanaan miidhamanii akka Waaqayyoo isin jajjabeessuun isin gaafadha. Waaqayyoo isin wajjiniin haa ta'u. Waaqayyo jabina isaa isiniif haa kennu. Murannoos nuuf haa kennu. Sagaleen amma dubbifanne kuni irratti hundaa'ee waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Namicha abbaa firdii tokkotu, abbaa seeraa tokkotu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhufee gaaffii gaafate. Gaaffiinsa ammoo akeeka gaariidhaan, akeeka qajeelaadhaan utuu hin ta'in akeeka gadheedhaan isa gaafata, qoruuf jedha. Yaa barsiisaa seera keessaa abboommi inni hundumaarra caalu isa kami jedhe. Na Gooftaan immoo waa tokko deebisuu dhiisee waa lamaa deebise. Kanaan dura isin wajjin hirmaadheen ture waa'ee kana. Isa jalqabaa hundumaa caalaa jedha ol agarsiiseetu Waaqayyoo kee Goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaan jaallachuutu siif ta'a jedhe. Abboommin inni hundumaarra caalu inni duraa isa kanaa jedhe. Utuma kanan fixin immoo namichi gaaffii tokko gaafatee abboommi inni caalu isa kam jedhu gaafatee Gooftaan immoo abboommii lammaffaas deebii kenne. Abboommin inni hundumaarra caalu isa kanaa eegade booddee abboommin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a jedha. Amma gaa eega jedhe booda seeriif barsiisi hundinuu abboommii kana lamaan irra dhaabbatanidha. Seerri karaa Musee dhufee miti? Seerri karaa Musee dhufe, abboommiin karaa isaa dhufe. Raajoti immoo dhufaniitu isa fuuldura jiru dubbatanii. Raajonni dhufaniitu akkaataa sabni Israa'el itti jiraachuu malu dubbatanii. Inni kun hundumtuu jedha. Iddoo biraatti naannoo ilaalle seerris raajonnis abboommiin hundumtuu isa kanarra dhaabbataa jedha. Waa lama akka ilaallu barbaada gaam. Tokko waa'ee jaalala keenya madaaluu yeroo barbaannu inni jalqabaa hundumaa gararraatti Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoon beekuu, Waaqayyoon jaallachuu, yaada keenya guutuudhaan, garaa keenya guutuudhaan, humna keenya guutuudhaan, jireenya keenya guutuudhaan Waaqayyoon jaallachuu. So madaaliin jaalala keenyaa inni tokko Waaqayyo jechuudha. Waaqayyo isa hundumaa danda'u, isa hundumaa argu, isa hundumaa beeku, isa namni jalaa miliquu hin dandeenye, isa jalaa waa dhoksuun hin dandeenye Waaqayyoodha madaalli inni lammaffaa. Inni lammataa immoo maal jedhee nama akka ofii keetiitti jaalladhuedha. Jaalalli namni namaaf qabu immoo madaalli isaa jaalala ofii qaban jechuudha. Nama akka ofii keetiitti jaalladhu eega jedhee ani obboleessa koo badhaasaa akkan of jaalladhu caalaa jaallachuu hin danda'u. Yookiin maal jechuudha kun? Namni ofiisaa jibbu, namni ofiisaatti qaana'u, namni ofiisaatti leeyya'u, namni ofiisaaf ulfina hin qabne, namni ofiisaaf kabaja hin qabne, nama biraaf kabaja ulfina qabaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaafi jaalalli ani obboleessa koof qabu akka ani of ganu nan gaafatu.
akka waaqayyotu na jaallate yaadattu naate kana isin wajjin hirmaan maaliif dubbiin kun cimaa ta'e maaliif waaqayyo firdii qajeelaa jaallate isa jedhu irratti waaqayyotu akka fakkeettii isaatiitti akka bifa isaatiitti nu uume kanaaf nu ulfina waaqayyoo mul'isna nuyi bifa waaqayyoo mul'isna miirri keenya miira sana mul'isa kanaafu waaqayyo fuulduratti ani hambisaani jaallatamaadha jechuudha ani waaqayyo fuulduratti simatameera jechuudha ani waaqayyo anaan na jaallateera jechuudha inni kun immoo maal godha hambisaa dadhabaa ta'uu isaa utuman beeku namni dadhabina koo na caalaa beeku hin jiru dadhabina koo sana hundumaa utuun beeku hirrina koo hundumaa utuun beeku akkan of jaalladhu na barsiisa jechuudha waaqayyo na jaallateera ani jaallatamaadha kanaaf karraan kan kee ani immoo ofii koo nan jaalladha nama biraatti immoo yeroo dhufu walitti dhufeenyaan badhaasaa wajjin qabu walitti dhufeenyaan gammachuu wajjin qabu maal irratti hundaa'a jaalala an ofii qabu irratti hundaa'a kanaafiti akka of jaallattutti nama akka mataa keetitti jaallachuutu siif ta'a jedha maal jechuudha gaa kun hambisaan araara barbaada namni biraan akka inni araaratti agarsiisuu barbaada kanarraan kan kee hambisaan immoo nama biraatti araara agarsiisaa jechuudha hambisaan ho'a namarraa argachuu barbaada akka namni ho'inaan isa simatuu barbaada kanarraan kan kee hambisaan immoo ho'inaan nama biraa simachuu qabaa jechuudha waan kan koo duwwaa waan ofii duwwaa utuu hin taane waan naaf miju duwwaa utuu hin taane waan obboleessa koof miju waan obboleessa koof wayyuu yaadutu naaf ta'a jechuudha obboleessa koo obboleettii koo tajaajiluutu naaf ta'a jechuudha waa'ee obboleessa kootii waa'ee obboleettii kootii gaarii dubbachuutu gaarii yaaduutu naaf ta'a jechuudha obboleessi koo obboleettii koo akkuma koo nama akka ta'an kanarraan kan ka'e dadhabbii adda addaa akka qaban akkuma ani araaraan ho'inaan hubannaadhaan ilaalamuu barbaadu obboleessa koo obboleettii koos ani hubachuu araaraan ilaaluu gaarummaa yaaduufiitu naaf ta'a jechuudha gaddaaf gammachuu obboleessa kootii akka inni kan koo ta'etti wajjiniin hirmaachuutu naaf ta'a jechuudha. Akkuma ani yakki koo akka naaf dhiifamu barbaadu obboleessa koof obboleettii koof nama biraaf jechuudha yeroon kana jedhu waa'ee haadhoo obbolaan bisaan dubbachaa jiramini nama hundumaaf ani immoo yakka isaaniif dhiisuu tunaaf ta'a jechuudha. Kanarra dhaabbateeti gaama barsiisni biraan immoo gooftaan kan barsiise nama hundumaa akka ofii keetti jaalladhu jedhe. Amma immoo barsiisi biraan irra isa darbee barsiise immoo diinota kee iyyuu jaalladhu jedhe. Diinota kee jaalladhu maal jechuudha kun egaa? Ati nama sana yoo diina kee ta'e iyyuu ulfinaan isa ilaalii isa simadhu akka sanatti jedha. Yeroo baay'ee egaa dogoggorri nuyi qabnu diina kee jaalladhu isa jedhu kanarraan kan ka'e diinni koo yoo mana koo dhufee mana koo natti gubeeyyuu narratti gubeeyyuu diinni koo mana koo dhufee yoo obboloota koo ajjeeseyyuu ani waan naaf ta'uu malu diina koo jaallachuudha. Kanaaf sana ajjeesuu dhufu qawwee qabateeronni mana koo dhufu shaanfoo qabateeronni nama waraanu dhufu akka nam tokko fakkeessuu barbaadanitti
ani yeroo sana gaa miilla koo jilba koo lafatti gadi kufeenani yaa waaqayyo dhiisii fi jedhee and then namichi suni akka inni haadha manaa koo ajjeesu akka inni ijoollee koo ajjeesu akka inni na ajjeesu ayyamaa jechuu fakkaata. Inni kuni isa silaa wajjiniin wal faalleessa maaliif nama jaallachuun akka ofiitti ofii jibbanii ofii du'aatti of saaxilanii jibbumini. Namni inni namaaf du'u maaliif namaaf du'a? Nama jaallachuu isaarraan kan ka'e namaa du'a. Kanaafiti waa'ee firoottan keenyaa yeroo laallu waa'ee warra dubbiin isaanii nu dhibuu tokko yeroo laallu abaluu du'uurraa utuu an du'eera ta'ee jenna. Inni suni jireenya ofii jibbuutu hin ta'ini namicha isa du'e sana jaallachuudha. Inni na jalaa du'uurraa inni na jalaa dhabamuurraa utuu an dhabamee wayyaa. Maaliif isaaf jaalala guddaan qabaa ani du'ee inni yoo jiraate gaariidha jechuudha. Kanaaf firoonni Hacaaluu yeroo isaanii wawwaatan hiriyoota Hacaaluu amma interviewun dhaga'e qaba. Utuu an du'eera ta'e namooti jedhan jiru. Inni kun maali? Jaalala isaanii agarsiisu malee namni biraan dhufee akka isaan fixuu hawwuu isaanii miti. Diinota keenya yeroo jaallannu jaalalli jibbi isaanii lolli suni akka inni namummaa namaatti hin taane akka inni waa'ee dubbii irratti wal dhabanii waa'ee dubbichaa ishuu isa jedhamu waa'ee ishuu sanaa wanta nama wal lolchiise sanaa akka ta'u gochuu namni suni namummaa namaa jibbuurraa yaada isaa fuudhee akkaataa ittiin walii wajjiniin haasa'anii negosheet godhanii wanta giddu galeessa ta'e tokkotti dhufuu danda'anii gochuu jechuudha jechuudha. Malee diinni ofii akka inni nama ajjeesu akka inni nama fixuu gochuu jechuu miti. Amma yeroon keenya gabaabaa waan ta'uufi dubbii tarii seensa ta'u dubbiin isaa dheeraa guddaa wanta ta'eef yeroo gabaabaa kanatti kan hin dhumne seensa kan ta'u tokkonni isinii wajjiniin hirmaachuu barbaada kanarra dhaabbadhe. Amma yeroo kanatti warri historically diinota keenya ta'anii biyya Oromoo irratti lola labsanii jiru. Egaa Hacaaluun du'ee booda baay'ee conservative estimateedhaanii gara nama 428 kan jedhu argeera kan du'anii namoonni isaa oliyyuu caalaan du'aniiru jedhamee himama. Namoonni baay'een manni irratti gubateera. Warri deemee nama ajjeese warri deemee nama fixe kun immoo achi as galagalanii immoo isaantu nu fixee jedhanii yeroo isaan ijoollee himatan dhageenya. Maaliif dhugaan ba'uu hin danda'u? Dhugaan ba'uu kan hin dandeenye biyya sanatti mootummaan waan hundumaa gararraa jira. Karaa ittiin hoduu qulqulluu ta'e hoduu maal jedhu niwutiraal ta'e kan hidhannaa hin qabne gam tokkotti hidhannaa hin qabne baasuun duriyyuu hin jiru. Isarratti dabalee immoo silkiin cufameera, intarneetiin cufameera. Warri hoduu giddugaleessa ta'e saba biraan ga'uu danda'amani warra akka OMN warri kaan immoo cufamaniiru. Gaazexeessoti isaanii hidhamaniiru. Mootummaan warra diinota keenyaa fi hojjetaa isaaf dhaabbata. Loltoonni isaaniif hojjetu isaaniif dhaabbatu. Saba keenya ajjeesaa jiru.
mana irratti gubaa jiru namatti naanna'anii qabanii hidhaa jiru. Kanuma mootummaan himate kan biraa dhiisne kanuma mootummaan himate nama 5,000 hidhaniiru. Isaa oliyyuu ta'uu danda'a. Namoota geggeessitoota politikaa kan ta'ani warra oliin amma yeroo baay'ee Jawaar Mohammed Baqqalee Garbaa jennee warra gaarraa jiran duwwaa dubbanna. Garuu namoota sadarkaa lammaffaa sadaffaarra gooda jiran hundumaayyuu walitti qabanii hidhaniiru. So yeroon kun ta'u Oromoon ofirraa loluun ofiisaa eeggachuun jechuudha gaama sibiila kaasee ofirraa loluun ofirraa eeggachuun sirriidhaayi. Namni kiristaana Oromoo ta'e tokko kana keessatti ofirraa loluu qabaayi yookiin immoo ani bilisa ba'eeraa gooftaan na fayyiseeraa biyyi koo as miti an biyya Waaqaarran jiraadha inni addanaa nan dhibuu inni kun hundumtuu ani uumama haaraadha jennamoo akkamittiin jirraa isa jedhu gaaffii gaafannuun barbaada. Deebii kanaa hunduma isaa kennuu hin danda'an. Yeroo nuyi qabnus ga'aa miti utuu nan yaalate iyyuu anuu dandeettii isaan qabu malee. Garuu yaada isaa garuu akkasin yaaddanii akkasin mana keessatti itti fudhattanii galtanii yaaddanii kakaasuudhaan barbaada. Jalqaba gara jaarraa arfaffaa 4th century ti namichi Saint Augustine jedhamu Saint Augustine ni beektu ta'a Qidduus Augustine Saint Augustine namni jedhamu nama Hippooti nama Afrikaati warra abbootii waldaa kiristaanaa jedhaman guguddoo keessaa tokko yeroo sanaa kaasee waa'ee lola qulqulluu just war jedhamu waa'ee lola qajeelaa kiristaanonni developii godhaniiru. Waan hubatamuun irra jiru tokko jira. Lola qajeelaa yeroo jedhamu lolli gaariidha jechuu miti. Lolli yeroodhuma hundumaa hamaadha. Lolli yeroodhuma hundumaa hamaadha. Lubbuu gaaga'aa qabeenyaa gaaga'aa miidhaan ni qabu guddaadha. Kanaafi isa jechuu miti. Garuu namni kiristaana ta'e tokko maalirra dhaabbateetu lola tokko keessatti qooda fudhachuu yookiin qooda fudhachuu dhiisuu murteessaa isa jedhudha. Inni kun sagalee sila dubbifanne irra dhaabbata. Sagaleen sila dubbifanne isa maal jedhudha? Sagaleen sila dubbifanne maal jedha? Nama akka ofii keetitti jaallachuutu siif ta'aa jedha. Afaani warra Ingiliziitiin ollaa kee jedha. Ollaa kee your neighbor. Love your neighbor as you thyself. Akka ofii keetitti nama ollaa kee jaalladhu jedha. Kanarraan kan ka'e yoo lafa atamittiin murteessee lola tokko keessaa qooda fudhachuu danda'a isa jedhu irratti waan kun hundaa waa sadii walitti araarsuu barbaada. Lubbuu namaa galaafachuun gaarii miti inni tokko. Garuu saboonni biyyoonni itti gaafatama ofii isaanii eeguu qabu lammaffaa.
namoota qulqulluu ta'anii akka jaartolii ijoolleewwan daa'imman akka biyya keenyaatti mana irratti gubamu balleessaa isaanii malee ajjeefaman warra akkasii immoo eeguutu nuuf ta'a. Kanaaf yoon aniyyuu nam tokko nan jaalladha ta'e gaarii yaadaaf ta'e akka inni jireenya isaa keessatti yoo garaagarummaan anaaf isa gidduu dhalate waliin mari'annee gara giddu galeessaatti akka dhufnu yoon nan yaalayyuu ta'e yoo namni tokko isarra darbee dhufee inni kun dhufe attamittiin waan kana sadan araarsa attamittiin lubbuu namaa fudhachuun waan gadheedha. Garuu sabni tokko ofiisaa eeguun mirga isaatii sirriidha waan qajeelaadha. Adda biraan immoo lubbuu nagaa namoota nagaa ta'an innocent human life eeguun defendi gochuun sirriidha isa jedhu kana attamittiin goona. Kanarraan kan ka'e yeroo Augustinii kaasee akkuma sila kaasee just war theory kan jedhamu just war theory ni developed ta'e guddate. Waa lama of keessaa qaba afaan laatiiniitiin jus ad bellum jedhamani tokko inni kuni seera akkamii jalatti yookiin immoo haala akkamii jalarratti namni tokko yookiin biyyi tokko lola keessa dhaquu deemuunsaa waan qajeelaa ta'a isa jedhu. Inni lammaffaa immoo jus in bello jedhu inni immoo yeroo lolli ta'u lolli sun akkamittiin seera eegee dhaabbata isa jedhudha. Augustine akka jedhetti yoo namni tokko lolli irratti baname lola sana ofirraa ittisuun waan qajeelaadha waan sirriidha just war justify godhaa jechuudha. Namni tokko ofiisaa maatiisaa communitysaa sabasaa defendi gochuuf eeguuf lola keessa seenuun justifiabilidha jedha tokko. Lammaffaan waan nama jalaa fudhatame tokko deeffachuuf loluun sirriidha jedha. Waan nama jalaa fudhatame tokko deeffachuudhaaf. Sadaffaan hammina raawwatame tokko balleessaa raawwatame tokko maanni adabuuf wanti godhamu sirriidha jedha. Waa sadii jechuudha kun. Isa namarratti lola namarratti baname irraa of ittisu waan nama jalaa fudhatame tokko deeffachuuf lolu hammeenya jal'ina hojjetame tokko adabuudhaa fi loluun inni kun waan sirriidha justifiabilidha jedhee Augustine defendi godhe. Inni kun akkuma agartan gamma jaalala maatii, jaalala obboleessaa, jaalala namaa, jaalala hiriyaa, jaalala community hawaasa ofii inni jedhu suni nama jaallachuutu naaf ta'a. Kanaaf nama nagaa jiru tokko namni humna qabu tokko dhufee naanni biyya lafaarraan si bal'eessaa sin duguuga jedhee duguuggaa sana didanii ofirraa loluun ofirraa ittisuun waan qajeelaadha isa jedhudha kun. Isa boodamoo namicha Saint Aquinas jedhamu Thomas Aquinas beektu ta'a. Inni immoo isa kanatti dabale waa'ee lolli tokko lola qajeelaadha jedhamuudhaa fi sababa qajeelaa qabaachuutu irra jira jedha. Inni kuni isuma silaa wajjin wal fakkaataa nama biyya namaa saamuudhaaf dhufe invade godhe jechuudha. Invasion yeroo ta'u ofii dhiibbaa diinarraa of eegu inni kanaaf godhamu lola qajeelaadha. Lolli dhaqanii biyya namaa lolanii qabeenyaa jalaa fudhachuu fi ittiin sooromuuf godhamu lola qajeelaa miti jedha. Inni kana jalatti. So isa nam tokko sabni tokko qomoon tokko qomoo saba biraa dhufee ani bal'eesseen biyyarraa fudhadha jedhu qajeelaa miti jedha.
namoota bebeekamoo ta'ani, namoota prominent persons yoo nama jalaa ajjeesan inni suni lola dhaquudhaaf sababa gahaadhaa jedha. Amma inni yaadattu ta'ee First World War kan inni jalqabe namicha Prince warra Balkan States warra jedhamanii warra Serbiyaa faa Prince tokko jalaa ajjeesuurraan kan ka'e sababni ga'aatu ture. Garuu sababi ga'aan kun utuu jiraatu garuu dhumarratti kan lolli First World War lolli addunyaan jalqabaa akka jalqabamu kan godhe garuu nama maa'inni Prince'n nama dhaaltuu mootummaa tokko isa dhufee ajjeesuurraan kan ka'e ta'e. Kanaaf inni akkasii kuni akkas jedha. Amantii mootummaa tokko irratti yoo lolli godhame yoo irratti baname isarraa of eeguun waan sirriidha. Ulfina saba tokkoo, ulfina biyya tokkoo diiguu yeroo namni irratti bobba'u ofirraa of eeguun lola qajeelaadha jedha. Namni jireenya namaa, akkaataa jireenya namaa, dinagdee namaa diiguudhaa fi yeroo nama irratti dhufu isarraa of ittisuun lola qajeelaadha jedha. Ollaa ofii yookiin immoo fira ofii yeroo irratti bobba'amu isarraa of ittisuun lola qajeelaadha jedha. Inni adda biraan akka biyyaatti karaa qajeelaa ta'e lolli sun labsamuu qabaa jedha. Garuu jedha yoo warri lola godhan kun koloneeffatoota ta'ani namoota seera cabsanii seeraan ala saba tokko balleessuudhaaf irratti bobba'an ta'e namni dhuunfaanis haa ta'u namni walitti dhufaadhaan waloodhaan lola isa tokko yoo ofirraa ittisee lolli kun lola qajeelaadha jedha. Kanaafi namni tokko jedhama sabni tokko walabummaa isaa argachuudhaaf lolli inni godhu lola qajeelaadha jedha. Agartanii sila kan Augustin keessatti waa sadii jennee tokko isa nama miidhuudhaaf nama balleessuudhaaf dhufe tokko aggressor nama ta'e jechuudha. Isa ofirraa of eeguun lolluun turuudha. Lammaffaa immoo to recapture what was lost, waan nama jalaa fudhatame. Namni bilisummaan isaa walabummaan isaa jalaa fudhatame walabummaa isaa lolachuun walabummaa isaa deeffachuudhaaf warraaquun waan qajeelaadha, waan sirriidha akka Thomas Aquinas jedhu asitti. Lolli akka sila jenne lolli gaarii miti. Lolli waan namni tokko ani ka'ee hurree an lolaaf ba'aa jira jedhee gammadee lolatti bobba'u miti. Lolli waan hamaadha. Karuma lachanuyyuu lubbuu baay'ee galaafata. Qabeenya baay'ee galaafata. Garuu lolli qajeelummaa deebisuuf lolamu jira. Lolli qajeelummaa diiguuf godhamu immoo jira. Aggressor warri ta'anii yeroo biyya namaatti dhaqanii bobba'anii biyya namaa fudhachuuf, qabeenyaa isaa fudhachuuf, akkaataa jireenya nama sanaa geeddaruuf inni irratti bobba'an kuni lola hamaadha. Yeroo lolli hamaan akkasii dhufu warri biyya sanaa hiikoo lakkii kun nu balleessuuf dhufee kanaafi lolleetu mo'annee waan qajeelaa ta'e deeffannaa, nagaa deeffannaa, nagaadhaan jiraannaa jedhanii inni godhamu garuu lola qajeelaadha yeroo sanatti. Kanaaf akka addaddummaa isaa beeku. Adda biraan wanti barbaachisaan tokko lola tokkotti kan galamuu hin qabu jedha Aquinas. Lola kanaa
mo'achuudhaaf isa namatti bobba'e sana ofirraa gashanii mo'atanii walabummaa ofii dhaabbachuudhaa fi abdii qabaachuu turre jira wanta ta'u tokko hin ta'a kuni ta'uu danda'a jedhamee waan amanamu tokko ta'utu irra jira jedha. Boodan ammoo inni kun egaa warra Aquinasii fi Saint Augustine warra abbootii waldaa jedhaman abbootii kiristiyaanaa jedhamanidha. Seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti boodana ammoo guddina keessatti wanti itti daddabalamee jira. Inni jalqabaan nama dubbadhe kuni isan sira jus ad bellum jedhama sinin jedheedha. Jus ad bellum jechuuni sababa qajeelaa lola ittiin dhaqan tokko sababa ittiin lola dhaqan tokko just cause jiraachuu turre jira isa jedhudha. Eegasii booda immoo sababi ga'aan sababi qajeelaan jiraachuu isaa duwwaa miti lolli godhamu immoo seeraan godhamuu turre jira lola keessatti kan jedhu immoo kan developed ta'e jira. Inni jus in bello jedhama. Afaan laatiniitiin developed ta'e kanaaf afaan laatiniin jira waansa. Inni tokko achi keessaati lolli tarkaanfii dhumaa ta'uu turre jira jedha. Kanaafi namni tokko lolatti tun deemin fuuldura nagaadhaaf karaa hundumaa carraa kennuu turre jira. Karaa ittiin dubbisaa nagaadhaan raawwatanii hundumaa exhaustii gochuu turreera haasa'u turre jira. Kan jedhudha. Kanaafi karaa non-violent ta'ani karaa lolli hin ta'ini karaa walii wajjiniin haasa'anii karaa ittiin negotiate godhanii godhamuu turre jira kan jedhudha. Inni lammaffaa lolli godhamu kuni lola keessatti walgituu turre jira. So fakkeenyaaf yoo nam tokko jabbii koo na jalaa ajjeese ani immoo dhaqee mucaasaa ajjeesuun walqixxee miti. Inni jabbii ajjeese saawwa kan inni ajjeese anis yeroon deebii kennu yoon saawwa ajjeesete proportionally ta'a malee walgita malee yoon saawwa isaa dhiisee mucaasaa ajjeese inni kuni walqixa miti. Kanaaf lolli godhamu tokko walgita ta'u turreera. Bal'eessaa isa godhame irraa sanaa wajjiniin walgituutu ta'u turre jira jedha. Inni adda biraan sadaffaanii lolli godhamu kuni nagaa buusuudhaaf nagaa fiduudhaaf kan ta'uu qaba. Kanaafi nagaa fiduudhaaf nagaa buusuudhaaf lolamuu turre jira. Egaa amma mee isa kana dhageenyeerra lolli just war inni jedhamu lola qajeelaa inni jedhamu waa sadii walitti baachuu yaala. Lolli gadheedha maaliif nama balleessa. Inni tokko isa inni lammataa immoo irra deebi'een ilaala sabni tokko ofiisaa tiksuu danda'uun hammeenya isarratti godhamurraa duula isarratti labsamu tokkorraa of eeguu danda'uun waan qajeelaadha. Of eeguu danda'u turre yookaan achi inni dhufu suni na balleessa. Nama biyya lafarraa nama duguuguu barbaada. Inni Oromoo irratti godhamu kuni Oromoo duguugne malee Oromiyaa cabsine malee nagaa hin argannu jedhanii murteessaniiru. Waggaa darbe kana waggaa guutuu namoonni ba'anii televiizyinii irratti ifuma keessatti Oromiyaa cabsuutu nurra jira. Oromiyaa diiguutu nurra jira. Oromiyaan Oromiyaa taatee jiraachuu hin dandeenyu jedhan. Kanaafi durumaayyuu Oromiyaa barbaadu Oromiyaan isaan jedhan isa biyyoo isaati garuu Oromoon barbaadani. Oromoo duguugneetu Oromoo kana biyya lafaarraa balleessineetu
lafa ishee fudhannaa, lafni ishee bishaan gaarii qabaa, albuudaa gaarii qabaa, lafa bal'aadha, nuuf nuu ta'eera, magaalaan nu ijaarranne kanatti gammanneerra. Kanaafi jarattii kana irraa duguugneetu laficha fudhannaa kan jedhudha kan deemaa jiru. Waan soba hin qabne. Inni sadaffaan silla jennee waan sadii wal duukaa baanna jennee inni sadaffaanii namoota qajeeloo ta'an innocent jaarsolii, jaartolii, daa'imman namoota ofii isaanii diffeendii gochuu hin dandeenye, ofirraati diina dhowwuu hin dandeenye, namoota vulnerabilii ta'ani. Bishaan dhowwatanii namoota fixuu hin danda'amu, midhaan dhowwatanii namoota fixuu hin danda'amu, qoricha aksasii qorichaa dhowwatanii namoota fixuu hin danda'amu, aksasii midhaanii dhowwatanii namoota fixuu hin danda'amu. Warra akkasii kana nama isa humna qabutu irraa ittisuu qaba isa jedhu waan sadan kana wal duukaa baata. So egaa maal gochuu qaba namni kiristaana ta'e tokko? Maal gochuutu nurra jira? Namarratti hammina yaaduudhaan, nama balleessuudhaaf, lafa isaarraa fudhachuudhaaf, qabeenya isaa fudhachuudhaaf, jireenya isa dhorkuudhaaf, namarratti loluun, bobba'uun nurra hin jiru. Amma isa kanarratti akkan hubadhutti, akka hubannaa kootti namni Oromoo himatu hin jiru. Nuyi biyya namaa hin dhaqne, Gondariin hin dhaqne, Gojjamin hin dhaqne, Tigraayin hin dhaqne, qabeenya namaa hin barbaannu, haadha manaa namaa dhannee fudhachuu hin barbaannu. Garuu warra kaantu qe'ee keenya dhufeetu mana keenyatti Oromoon maal jedhu ollaa manno oobdii gowwaatii gindii muratu jedhu. Namoonni oobdii gowwaa kanaatii gindii murannaa jedhanii dhufanii nu balleessanii kana gochuu barbaadu. So yeroo kanatti isa nu balleessuu dhufe kana ofirraa ittisuun daa'imman keenya, jaarsolii keenya, jaartolii keenya, dadhaboo keenya isa kanarraa eeguun anaaf dirqama keenya jedhee fudhadha. Lolas akkasii keessatti qooda fudhachuun waan qajeelaadha jedhee fudhadha. Maaliif inni dhufe balleessuuf dhufe, diiguuf dhufe. Ani amma balleessaa namaatti, diiguu namaatti gammachuun qabu, hin barbaadus. Garuu inni agartaniittu ta'ee Oromoon gara waggaa 40 fi ani biyya koo biyya Oromiyaa jettuun dhaabbadhaa jedhee lole. Isinii warra biyya diiguudhaa jedhanii nama maqaansaa akka kan kootii kana hambisaa, gabbisaa, fayyisaa ta'e kana walitti guuranii fixan. Isa ajjeesanii, isa hidhanii, isa biyyaa baasanii, isa kaanii miila muranii, isa kaan harka muranii, isa kaaniin kolaasanii, isa kaanii waan inni ittiin jiraatu dhowwani. Amma immoo qabsoo jabaa booda dhufe immoo Oromooni kottaamee waa'ee isa Oromiyaa addaanii ijaarrannaa isa jedhu itti dhiibnaa Itoophiyaa kana dimokiraatessinee keessatti Oromoonis ga'ee isaa haa qabaatu jennaan lakki ikkoo yoo Oromoo balleessine malee yoo Oromiyaa diigne malee isin wajjin jiraachuu hin dandeenyu jedhan. Waggaa lamaan darbe kana kan amman duukaa bu'ee amman hubadheetti obbo Daawud Ibsaa, Dr. Maraaraa Guddinaa,
Colonel Sadan, Commander General Kamal Galchu, Jawar Mohammed, Baqqalee Garbaa, namootan beeku hundumti isaanii kottaa negosheetii goonaa, kottaa mari'annaa, kottaa mareedhaan rakkina keenya hiiknaa, kottaa dubbii humnaa hin goonu jennaan hiikoodhan. Yoo Jawaariin ajjeeste malee, yoo Baqqalaa hiite malee, yoo Lammaa biyyaa baaste malee, yoo Kamaal Galchuu kas goote malee, yoo Oneg Shanee kana goote malee, nuyi nagaan qabnu jedhan namoonni kun. Amma isa kanatu hojiirra oolaa jira. Amma nuyi akka sila jedhe lolli filmaata dhumaa ta'uutu irra jira, last resort ta'uutu irra jira jennee dubbanneerra waan sana keessatti. Amma akkama jirrutti I really think nuti isarra geenyeerra natti fakkaata. Garuu ani nama biraaf murteessuu hin danda'u. Dubbii isaa garuu tokko tokkoon keenya ilaallee madaallee akkuma sila jennee Waaqayyoon hundumaa caalaa sodaannee safeeffannee nama immoo akka keenyatti jaallannee akka ofiitti jaallachuu jechuun immoo ofii jibbuu akka hin taane of jaallachuu akka inni qabu hubannee tokko tokkoon keenya murteeffachuu qabna. Yeroo darbe waa'ee jaarsolii dubbadheen ture. Namoonni jaarsolii taatan, namoonni abbaa gadaa taatan, namoonni dura buutota amantii taatan, namoonni kiristaanota taatan, warri dhugaadhumatti Kiristoos Yesuus isa qulqulluu sana, isa nama hundumaa utuu addaan hin baasin walqixxee jaallatu, isa dhugaa jaallatu, isa dhugaaf jedhee fannifame, du'e, owwaalame, guyyaa sadaffaattis du'aa ka'e, duukaa buuna warra jettani, warra bal'eessaa hojjetu, warra dalga deemu, warra dhiiga qulqullootaa dhangalaasu, warra biyyattii sanaa boowwaatti gadi geessee jiru. Waanuma xinnoo eegaarti biyyattiin suni, waanuma xinnoo qilleensuma xinnoo barbaaddi. Qilleensi xinnoon itti qilleensifamnaan boowwaa keessa galti. Inni kun dhugaadha. Akka amma deemamaa jiruttis immoo nafu. Garuu warri kiristaanota taatan, warri jaarsolii taatan, warri abbootii amantii taatan, islaama ta'a, kiristaana ta'a, isa kana ta'a, isa sana ta'a, waanuma fedhetti lafa jirtanitti dhugaa wajjiniin dhaabbadha. Warra biyya balleessu Hitlerii fi legitimacy'n kennina. Mussolini fi legitimacy'n kennina. Idi Amin Daadaaf legitimacy'n kennina. Abiy Ahmediif legitimacy'n kennina. Waaqni sin gaafata, seenaan sin gaafata, sabni sin gaafata. Warri kaan keenya immoo fuula Waaqayyootti itti ayyaannu. Waaqayyo sin eebbisu, carraa kana waan laattanii fi sagalee Waaqayyoo akkan isin wajjin hirmaadhu guddaan sin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyoo, yaa abbaa keenyaa, yaa qulqulluu, yaa jiraataa isa bara baraa. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. Kan nuume, kan hafuura kee nutti baafatee, kan hafuura kee nurratti dhangalaasee, hafuura keenya keessa keenya kaa'ee, kan sammuu nuuf kenne, akka nuyi yaannu, akka nuyi madaallee ilaallu,
kan nu barsiise si. Sagaleen kee akkuma jedhu waan hundumaa qoraa ilaalaa jedha. Waan hundumaa qoraa ilaalaa. Isa gaarii ta'e duukaa bu'aa jedha. Waan namni nutti himeef miti, waan namni nutti dubbateef miti. Waan inni irree qabu abbaan irree dubbateef miti. Waan namni inni maayikiraafoonii guddaa qabu maayikiraafoonii guddaatti ba'ee sagalee isaa ol kaasee iyyeef miti. Yaa Waaqayyo, ati ishee xinnoo keessa jirta. Ati sagalee ishee caljettuu keessa jirta. Eliyaasitti yeroo mul'atte bubbee keessa hin turre ati. Bubbee isa dhagaa galagashu keessa hin turre ati. Lafa isa babbaqaqu keessa hin turre ati. Sagalee ishee garuu sagalee xinnoodhaan dhuftee settee dabarte sana keessatti Eliyaasitti dubbatte. Hubannaa nuuf kenni. Sammuu keenya bani. Yaada keenya bani. Warra dhugaatti si sodaatan, warra dhugaatti si safeeffatan, warra dhugaatti sodaa tokko malee, loogii tokko malee, maallaan jedhuu tokko malee, abbaa irree sodaachuu tokko malee, si wajjiniin dhaabbatan, saba kee wajjiniin dhaabbatan, warra gidirfamanii wajjin warra dhaabbatan, haadha hiyyeessaa wajjin warra dhaabbatan, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuuf kaasi. Nuunis akkas nu godhi. Galanni ulfinni waaqa irratti lafa irrattis ammaa kaasee amma bara baraatti isa jaallatama maqaa keef haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Fayyaa ta'a.